ኦርቶዶክስ ና ይሄን የመጣችሁት አዲስ አበባ ለምን መጡ ነው? አዲስ አበባ መቼም ከአዲስ አበባ ቦታ አተነው ከአዲስ አበባ አሁን ይሄ ዶሮ የሚቀርብበት አተነው አዲስ አበባ የሜዳን ታተነው እስከ ሞዮ መተዝ ለሚቀርብ አዲስ አበባ አይደለም ከተፈለሰው ነው። ቆይ ያው ከአዲስ አበባ ቀናባ ሌሎ ዛሬ ቀኑ ምንድነው? ቀናባ ለቃት ቆመረ ቀናባ ቢሎና ነው ባታይ ሁለቱም ያልቀን ነው። መድኃኒት ቢሆን ጸበል መኪናት ቀባ አይደም መኪናት መኪናት አይደም አባቴ ትበል ማታታኛ አፈር ብላ አይደለም እየቀበርን አይደለም። በደንብ እንትን በሉልኝ በደንብ በምን የተቀበረ ቁጭ በል ሁለታችሁ ቁጭ በል ተነሱ። ሃይ ገዲ አላከ ቁጭ በል ሲሙራን ማሃዳከ አታታኝ ማላታ አንሱ ብድግ ወርና ወደ ላይ ያ ረቢ ነው አረፈ አንቀጠቀጠ በረገ ቀይ እንግዲህ በረገ አራፈር ብሏል ናትና በዚህ ባዶ መታየው ተናዘው ታዝን እኮ ነው። እኛም እንጂ አባንተ ቀላል የቀይስ ባላቀ ያዘው ወቆፈሮን ያዘው አንተ ቁልፍ Ashama arkafune nagaan waaqayyo bakka fi sinjirtanitti siniif baay'atu warraftota channel alamtu akkam nagaa keessan ibage nagaa taatanii toni nagaa kootti aansuudhaan viidiyoo irratti akkuma argaa jirtan kana egaa hojiin waaqayyo dinqiidha siniin jedha guyyaa egaa wanti kamiyyuu warri hojii jallinaa hojjetan guyyaa waaqayyo gaafa ga'e hin qabamu baay'ee tokkoon qaanfadhe baay'ee tokkoon saalfadhe kun qeesii kana akkuma argitanii egaa gidduu kana ajandaa ta'ee akkuma mul'achaa jirudha. Egaa wanti inni hojjetu kun wanta fokkisaadha jechaadha. Lafa meetira hamma kana qixxee fagaatu deemee xonqaayee gochuusaa egaa guyyaa waaqayyootu qabe namni tokko guyyaa malee hin qabamu guyyaa isaa qabame tokkoffaan kun amantaa ortodoksii illee bakka bu'uu hin danda'u jechaadha. Inni kun yaada macaafa baataa yaada dubbisa malee yaada masqalii baata malee bakka sana bu'uu hin danda'u ortodoksiidhaaf bakka bu'uu hin danda'u jechaadha. Ortodoksii iddoo bu'uu hin danda'u garuu immoo baay'ee tokko abboota mataa gadi qabechaadha. Namichi kun durayyuu kana gonoggonaa kanaaf waaqayyo isa qabeessiniin jedha baay'ee kanan dinqisiifadhe waaqayyo isa qabu isaatti waaqayyo isaan qabu baatee namoota kana itti fidee tooyi namoonni kun qabanii har'a iddoo akka inni hidhamu hin godhan jechaadha. Amma hidhaa keessa jiradha wanti jedhamu jechaadha. Hidhamee jira baay'ee tokko namatti tola. Icciitii baay'ee haasa'ee ture namichi kun icciitii baay'ee haasa'ee egaa hojiin dabtaraa waan baay'eedha kan ishiin hojjettu xonqaawonni waan hedduudha hojjetti indaanqoo yeroo ammaa waddadde kana akkasitti bitanii immoo xonqaayii gochuu isaanii lammaffaan immoo harkatti kaashafuu isaanii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kormaa takkitti Itoophiyaatti birrii 1,200 jechaadha. Kanaan bitee lammaffaatti hin qabamee ittiin tawaaradamee wayyoo baay'ee kan nama saalafachiisudha. Akkasittiin akkana ta'ee gara jalaa bahuudhaafis ka'e ati kiristaana miti yeroo inni jedhe tokko baay'ee na ajaa'ibsiifadhe obbolaa keenyatti dubbatan kana ati kiristaana miti yeroo kiristaana yoo ta'e hojii jallina inni hojjetuun dhoksaa fi dhoksuuf hin qabu. Baay'ee tokko waaqayyo baga isa saaxilee icciitiin ni babbaase waan baay'ee babbaasee dubbate na baay'ee tokko waan nama ajaa'ibudha jechaadha. Icciitiin inni babbaasee toluu dubbate kanaaf obboloota koo wanta akkanaa kun baay'ee dhokatee hojjeta beektu dhokatee jira. Guyyaa waaqayyoo keenyan immoo hin baachaadha kun akkuma amma qabamee totti luffadee bahe kana jechaadha. Warri hojii jallinaa hojjetan guyyaa eega malee hin ba'a. Mortuun keessattuu morti garuu immoo hin qabamte jechaadha. Akkanatti qabamu
dargaggoonni keenya baay'ee tokko kan namatti tolu waaqayyo immoo inni waan hundumarra caala iyyuu gooftaan qabe eebbifamu edaa kanaaf farankaan nurra barakachuu jira doolaara hin hojjenna achi galaa wanti nu hojjennu dadhabbii kata xaruurfannee hojjennu kun hundumtuu achi gala edaa kana saba gurbaa kanatu hojjeta edaa namicha kanatu hojjeta kati Itoophiyaa keenya dhiiga dhangalaasaa dhiiga xuuchisaa edaa namicha kanatu hojjeta odoon argeen iyyuu namicha isaa nan goba najjeesurre garuu lubbuu baatte lubbuutti faradin jedha sagalee waaqayyo waan ta'eef kanaaf dafqi keenya hundumti keessanuu bakka gammadda siniif qabamee jira dafqi keessa sinii deebi'ee jira ammaan booda gara isaatti wanti yaa'u hin jiru lubbuun namaas hin duudu warra waaqayyo oolcheera dhabichi kun kana makaa qabamu baay'ee tokko nama gammachiisa isiniin jedha waan dhaggeeffataniif hedduutu akka galatoomaa ammayyuu taanaan mortuun biyya keenya keessa waan hadabee haa qabu warra karaa jallinaa hojjetan waan ammayyuu isaan haa qabu dafqii ijoollee keenyaa akkasuma dhiiga lola'uu waan ammallee haa qabu dhugaa rabbiiti gaafa mortuun qabamte akkasitti nama gammachiisa akkatti qoffursiisanii baachisanii mormatti baatee deemu waan ajaa'iba inuma salphate dhugaan masalphate namichi kun jecha kanaaf akkasisiniin jedha dargaggoon kun immoo kutatee kaana Oromoo jechaan Oromoon jaalalaan guutuu kan ta'e waan kamirraayyuu jaalala kan qabu nama kan simatu nama kan nyaachisu kan obaasudha garuu otoo keenya ta'ee Oromoo keenya keessaa achi dhaqee akkas godhatee hin ajjeesu isaan gaafsana garuu keenya immoo argitanii Oromoo hin ajjeesan maaliif seetan hojii isaa waaqayyo saaxile waan ta'eef kanaafuu isaan dhiisaniituma Bimba